naannoo uummattoota kibba godin beenchi shaakko jedhamuun namoota nagaa fi poolisoonni 10 caalan ajjeefamanii jedhan warri jarhan fixallee meeshaa waraana gurguddaa hidhachuu dubbatamaa waan qindeeffan qaba. Baqattooti Oromoo biyyee magaal sana'aa jiran naannoo 7 oliitiif waajjira baqattoota dhaabbata mootummoota gamtoomanii jechuu UNHCR fuuldura wagaafachuu jiru. Mootummaa Yemen irra diqqaattullee deebii argachuu ha dubbatan baqattooti Oromoo kunneen aggaafiin teen deebitu jilaan deemnaa jedha waan odeeffan qaba. Pirezidaantii Masraa Abdul Fattah al-Sisi sabab hidha haaromsa gabbaayaatiin bishaan nu argachuu qabne hirdhannaan nama wal balleessaa jedhe. Itiyoophiyaan karaa dubbima ministeera jalaatiin deebii kenniteen birmaddummaa biyyattii irra kijibin jiruu jettee jirti. Fuuldura biyyi falsiisii maal ta'uu danda'a waan irra dubban qaba. Wal dhabdee daangaa Suudaanii fi Itoophiyaa jidduu taa jirtuun dheedak diindaar bassiin daafsinnaarfaan namooti jeefamu Suudaan Tribune balbaloomsa oduu biraatiin kantiibaan magaala Maqalee hojii gallakkisuuf jedhanii jiru waan irra dubban qaba. Poolisiin Ameerikaa hawagga dabre namichi gurraacha hidda dhaloota Afrikaa George Floyd mormir dhaabbachuun ijjees Deerik Mikael Chauvin balleessa sun hin hojjan jechuun dhaddachuma murtii irra waaqat. Abbaan allang waliigal federaala gamisaatiin Daaniel Freezer dabalate ragaalee ijaatiif viidiyoo ajjechaa tanamni miiliyoona hedduu daawwate dhiyeeffate jira. Oduu alaa taardhaatiin gabaasma murtii Ameerikaa santeemne bittottee 31 bar 2021 guyyaa roobii dhiyaadha. kutaa addunyaa Oromiyaa Miidiyaa Neetwork dhaqqabu marattuu nageenya keenyas isinaa dhaqqabu jenna. Daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwork ashama akkam jirtu duwwan sa'aatii kanaan Abiraan Biruutu isinitti himama. Baqattoonni Oromoo Yemen magaalaa Sana'aa waajjira UNHCR fuuldura guyyoota 23 turan gaaffii gaafataniif gama mootummaa biyya saniitiin haga tokko deebii argachuu isaanii himanii jiru. Deebiin kenname quubsaa waan hin taaneef ammas achuma turraa jechaa jiru. Naa'imaa Umar gabaasa dabataa qabdi. Baqattoonni Oromoo biyya Yemen magaalaa Sana'aa waajjira UNHCR fuuldura guyyoota 23 erga achi jala turaniin booda guyyaa kaleessaa bitootessa 30,2021 gaaffii gaafataniif gama mootummaa biyya saniitiin hanga tokko deebii argachuu isaanii himanii jiru. Deebisaan gama mootummaatiin isaaniif kenname qabxii lamarratti kan xiyyeeffatu yoo ta'u dhimma waraqaa eenyummaa fi namoota waraqaa eenyummaa hin qabneef mootummaan waraqaa eenyummaa ni kenna. Warroota as jala jiruu fi kan as hin jirres gargaarsa ni goonaaf kan jiru akka ta'e koreen qindeessituun hiriirichaa OMN itti himanii jiru. Deebisaan guyyaa kaleessaa kenname kun nu hin quubsine kan jaan baqattoonni kunneen bakka waraqaan eenyummaa mootummaa irraa kennamtu kanatti waajjirri dhimma baqattootaa UNHCR haala kamiin wabii ummata kanaa fudhataa kan jiru yaaddoo guddaa keessa nu galchee jira jechuun baqattoonni kunneen dubbatani. Waraqaan isaan kennuudhaaf deeman waraqaa UNHCR osoo hin taane waraqaa qaama mootummaa irraa kennamtu jireenya hawaasa kanaatiif gara fuula duraatti maal taha kan jedhu irratti UNHCR bakka waraqaan isaanii hin jirretti bakka waraqaan qaama isaan ilaallatu hin kennamnetti haala kamiin wabii ummata kanaa fudhata kan jedhus gaafii keessa nu galche. Gargaarsi kennamu kunis egaa yeroo ammaatti ummanni asitti ba'e kun dhiibbaa guddaa keessa jira, miidhama guddaa keessa jira, mana gadhiisee bakka kanatti galee jira. Manni jireenyaa mana kireeffachuun iddoo kana keessatti hedduu qaaliidha, hedduu ulfaataadha. Koreewwan maricha irratti hirmaatan gaaffii gaafataniin ummanni erga balaan kun uumamee lubbuun namoota dhibbootaan lakkaa'amanii galaafatameen booda hojii dhiisuudhaan waajjira UNHCR fuula duratti guyyoota dheeraaf daandii gubbaatti dararamaa jiraachuu himuun nyaata dabalatee kiraa manaa kafalachuu dadhabnee rakkachaa jirraa jaani. Osoo nuti rakkoo hamaa kana keessa jirruu gaaffii gaafattaniif deebisaa argattanii jirtu jechuudhaan qondaalonni biyyattii humna waraanaatiin baqattoota reebsisuun waajjira UNHCR dura nu ari'uu deeman jechuun komii qaban ibsatanii jiru. Manni isin jiru kanaaf gara furmaataatti maal nu jijjiirtanii jennaan gaafii kanaa olii hin dandeenyu isin gahaa hin kaatan taanaan kabajaadhaan ka'uu hin kaatan taanaan tarkaanfii sa'aatii 24 keessatti isin irratti fudhanne jechuudhaan hedduu nu doorsisanii egaa dhiibbaa akkanaa nurraan gahaa oolanii haala kanaan deemaa turre egaa ofiifuu hedduu sodaannaa turre jechuu yeroo saniif achitti. Odeessa erga gabaasaa kana qindeessinee booda barfatee nu dhaqqabeen waraanni mootummaa konkolaataa hedduun iddoo baqattoonni walitti qabamanii jiran kanatti buufamuun hatattamaan asii ka'aa jechuun hawaasa doorsisaa jiraachuun himamee jira.
Haleellaan horsiisee bultootaan Afantaalee irratti humnoota addaa mootummaa naannoo Amaaraatiin baname akeeka weerara lafa Oromoo qabaa jedhan jiraattonni aanaa Afantaalee OMN dubbise. Weerara hawaasa nagayaa irratti poolisoota addaa naannoo Amaaraatiin ta'een torban darbe qofa lubbuun namootaa darbuu qabeenyi saamamuu himaniiti jiran. Naannichatti hawaasi horsiisee bulaa Karrayyuu ammallee humnoota hidhataniin doorsifamaa jira jechaa jiru. Daangaan Karrayyuu bakkeewwan akka Arroole, Qorkee, Gororaa fi Funyaan waan gayyoo akkasumas Boorticha jedhamanitti yeroo ammaa mootummaa naannoo Amaaraatiin dhiibamaa jira jedhu horsiisee bultoonni Karrayyuu. Duulli kun akeeka weerara lafa Oromiyaati jedhu. Mootummaan federaalaa kan naannoo Amaaraa waliin harka wal keessa naqachuudhaan raawwachaa jira. Kana osoo hin fagaanne Oromoon waltaanee galma hanqisuu qabdaa jedhan. Daangaa Karrayyuu bakka tokko tokkotti seera malee waggoota dhiyoo as mootummaan naannoo Amaaraa magaalaa hundeessee taappeellaa dhaabee namoota qubsiisaa waajjira banachaa akka jiru OMN gabaasaa turee jira. Hojii seermaleessummaa kana mootummaan naannoo Oromiyaa callisee maaf laalaa jira jedha hawaasi Karrayyuu irra deddeebiin yoo gaafatu. Godina Wallagga Lixaa aanaa Baabboo Gambeel ganda Boonee jedhamutti haleellaa raawwatameen lubbuun namoota nagaa baduu mootummaan naannoo Oromiyaa ibsee jira. Gaagama lubbuu lammiilee nagaarra ga'een gaddi nutti dhagaamee jira jedha ibsa karaa koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa baaseen. Ajjechaan kun humnoota faallaa jijjiiramaa ta'e ABO shaneen raawwatamee jedha. Humni kun caasaa mootummaa humnaan diiguudhaan cancala diigumsaa fi wal fixiinsaa isa sadarkaa hundatti ijaarrachuuf ifaajaa ture kan jedhu ibsi mootummaa naannoo Oromiyaa kun bakka taateen kun itti uumametti hordoffii hatattamaa fi tarkaanfii hanga ammaatti fudhatameen humna gocha shororkeessummaa raawwate haleeluun muraasa isaanii dhabamsiisee jira. Ajjechaa namoota nagaa yeroo garaagaraatti Oromiyaa fi bakkeewwan garaagaraatti raawwatamuuf mootummaan yeroo garaagaraatti qaama ABO shaneetu itti gaafatama jedhus qaamni kun eenyu akka ta'e qaamni amanee fudhates hin jiru. Ta'us ajajaan waraana bilisummaa Oromoo kan lixa Oromiyaa Kumsaa Dirribaa yookiin Marroon ajjechaa namoota nagaa keessaa waraanni isaanii harka akka hin qabne himuudhaan qorannoon walabaa akka qoratamu gaafiif deebii torban kana miidiyaa Aljeeziraa waliin tolcheen dubbachuunsaa ni yaadatama. Waa'ee qorannoo walabaa kanaa ilaalchisuun mootummaan hanga yoonaa waan jedhe hin qabu. Pireezidaantiin Masrii Abdul Fattah al-Siisii sababa hidha haaromsaa laga Abbayyaa Itoophiyaan ijaaraa jirtuun bishaan biyyi isaanii argattu irrannaan naannicha keessatti waan hamaatu ta'a jechuun akeekkachiisuu isaanii miidiyaaleen gabaasaa jiran. Dubbiimaan ministeera Hajaa Alaa Itoophiyaa Ambaasaadar Diinaa Muftii hidhi Abbayyaa Itoophiyaadhaaf karaa haqaan fayyadamuu qofa osoo hin taane mirga seeraa fi birmadummaati jedhanii gabaas dabataa akka ta'antu qindaa'ee jira. More of a neutral position. Pireezidaantiin Masrii Abdul Fattah al-Siisii sababa hidha haaromsaa laga Abbayyaa Itoophiyaan ijaaraa jirtuun bishaan biyyi isaanii argattu irrannaan naannicha keessatti waan hamaatu ta'a jechuun akeekkachiisuu isaanii miidiyaaleen gabaasaa jiru. Al-Siisiin ammas irra deebi'een jedhan biyya Masrii keessaa eenyullee coba tokko fudhachuu hin danda'u. Kun ta'ee argamnaan garuu naannicha keessatti unkuramatu uumamuuf deemaa jedhan. Anas irratti eenyumallee doorsisuu barbaadee miti. Mariin keenya yeroo hundaa sirrii fi madaalawaadha jedhan. Al-Siisiin kibxata haasaa ulaa Suwizitti godhaniin dubbatan dubbii kana. Masriin wal dhibdee piroojeektii humna ibsaa hidha haaromsaa Itoophiyaa fi hariiroo biyyoota sadan gidduu jiru hammeesse kanarratti uumame marii Itoophiyaa, Masrii fi Suudaan gidduutti taasifamuun akka furamu jabeessitee gaafachuu itti fuftii jedhan. Itoophiyaan karooruma qabatteen hidha haaromsaa laga Abbayyaa irratti ijaaramu ji'a waxabajjii dhufu yeroo roobni waqtii gannaa jalqabu marsaa lammeessoo guutuudhaaf akka jirtu dubbatti. Haa ta'u malee Masrii fi Sudaan ammoo osoo kun hin ta'in dura waliigalteen tokko akka lafa jiraatu barbaadu. Mariin biyyoota Itoophiyaa, Sudaanii fi Ijipti gidduutti godhamaa jiru sababa Masrii fi Sudaan giddugaleessummaa qaamota idil addunyaa kanneen akka dhaabbata mootummoota gamtoomanii, gamtaa Awurooppaa fi Yuunaayitid Isteet barbaadaniif danqamee jira. Itoophiyaan gama isheetiin mariin biyyoota sadan gidduutti deemsifamu akkuma gamtaa Afrikaatiin jalqabametti itti fufuu qabaa jennoo jedhu qabdi. Dubbii himaan ministeera Hajaa Alaa Itoophiyaa Ambaasaadar Diinaa Muftii Itoophiyaaf bishaan Abbayyaa haqaan fayyadamuun mirga seeraa fi birmadummaadha jedhan. Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahmad tibbana haasaa paarlaamaa Itoophiyaatiif godhaniin
Bishaan guutuu ilaalchisee osoo marii saniin xumuriin waqtiin gannaa nu darbe taanaan waggaa tokko keessatti doolaara biiliyoona tokko dhabnaa jechuun bishaan guutuu tursiisuun akka hin danda'amne dubbatanii jiran. The main dam will have a massive $1.8 billion hydroelectric power station. On both sides of the central spillway, there will be Kantiibaan yeroo magaalaa Maqalee Ataakiltii Haayile Sillaasee hojii gadhiisanii sababa hojii gallakkisaniif immoo hin eerree jedhu maddeen keenya. Ataakiltiin qondaalota yeroo Tigraay mudde darbee yeroo mootummaan federaalaa waraana Tigraayitti gaggeesse naannootti labsamee federaalaan namoota muudaman keessaa. Ataakiltiin qondaalaa yeroo jalqabaatiif waltajjii magaalaa Maqalee irratti marii uummataa irratti waraanni Eritiriyaa Tigraay keessa jiraachuu dubbatani. Kun immoo gaaffii bulchiinsi yeroo Tigraay hoogganoonni waraanaa Itoophiyaatiif kaasaa ture akka gabaasa kanaatti. Uummataanis loltooti Eritiriyaa yeroo gabaabduutti ni ba'u sun immoo dogoggora bulchiinsaa yerooti miti jecha ture qondaalli kun. Kantiibaan kun kana dubbatee ji'oota 4tti loltoonni Eritiriyaa yakkoota waraanaa fi yakka namoomaa garaagaraa Tigraay keessaa waliin wal qabatee maqaan isaanii ka'uu jalqabe. Naannoo saboota sablammootaa fi uummattoota kibbaa godina Beench Shakkoo jedhamutti namooti nagaa fi poolisoonni ajjeefamanii jedha odeessi karaa biraa garasii arganne. Gabaasii Doochweelee akka jedhutti haleellaan kun warra hidhateen kan raawwatamedha. Namooti 10 haleellaa kanaan ajjeefamanii jira. Jiraataan ganda galmaa tokko waa'ee ajjechaa gurra fardaatti ta'ee yoo dubbatu hidhattoonni jimaataa fi sanbata darbe ganda isaanii seenanii haleellaa banan. Uffata waraanaa uffatu jarri kun meeshaa waraanaa ammayyaa hidhatu. Qonnaan bultoota ja'a fi firoota isaas na jalaa fixan jira. Haleellaan akkanaa naannawa sanatti baramaa dhufee jira. Onkoleessa darbillee namooti 31 kan nagaa galaafatamanii turan. Kanaan wal qabatee poolisootaa fi itti gaafatamtoonni caasaa mootummaa namooti 16 shakkamanii to'atamanii turan. Balaa sanaan immoo namooti 5,000 buqqa'anii turan. Naannichatti tasgabbiin buukaa himu itti gaafatamaan waajjira bulchiinsaaf nageenyaa kan naannoo saboota sablammootaa fi uummattoota kibbaa Obbo Alamaayyoo Baawde bulchiinsa naannoo Gaambeellaa waliin ta'uudhaan naannichatti tasgabbii fiduudhaaf hojjechaa akka jiran himanii jiran. Wal dhibdeen daangaa Sudaanii fi Itoophiyaa furmaata malee itti fufuun lubbuu nama nagaa gaaga'aa jira jedhame. Lola wiixata darbee kutaa bulchiinsa Gaadaariif bakkeewwan akka Dindar, Baasindaa fi Sinaaritti waraana Sudaanii fi milishaa Amaaraa gidduutti godhameen lubbuun namaa darbuu Sudaan Tribune gabaasee jira. Siraaj Sabaaf gabaasa dabalataa qopheessee jira. Walitti bu'iinsa daangaa Sudaanii fi Itoophiyaan sadaasa bara 2020 kan jalqabe yoo ta'u Sudaan lafa misoomaa Waal Fashaaqaa jedhamu qabachuun lafa bulchiinsa Itoophiyaa jala turteen kiiloomeetira 60 seenuu isii gabaafamaa ture. Lola wiixata darbe bakkeewwan kutaa bulchiinsa Algadaarii fi Sinnaar jidduu jiran kanneen akka Dindaarii fi Baasindaatti waraana Sudaanii fi milishaa Amaaraa jidduutti adeemsifameen lubbuun namaa darbuu Sudaan Tribune gabaase. Akka maddi oduu Sudaan Tribune gabaasetti duula waraanaa sa'aatii 4f daangaa biyyoota lamaanii kutaa bulchiinsa Algadaariifitti adeemsifame kana humni waraanaa Sudaan kutaa waraanaa lammaffaa fi 17ffaan itti hirmaatee jira. Gama Itoophiyaatiin ammoo milishaan Amaaraa 200 ol irratti hirmaate. Wiixata darbe bitootessa 29 lafa galgalaa milishaan Amaaraa kutaa bulchiinsa Gadaariif karaa Dindaarii fi Baasindaan cabsanii seenuuf yeroo yaalan humni waraanaa Sudaan ittisa taasisee lolli kun jalqabe kan jedhu gabaasni Sudaan Tribune qamalachuu irraayyuu loltoonni wareegamuu gabaase. Muddama daangaa dhalate hordofuun Sudaan lafa Itoophiyaa irraa barbaaddu keessaa dhibbeentaa 90 deeffachuu kan ibsite yoo taatu lafa hafte taakkuu takka akka hin dhiifne hoogganaan waraana Sudaan Jeneraal Abdul Fattah al-Burhaan dabalatee aangawoonni Sudaan hedduun irra deddeebiin dubbataa jiru. Dubbi himaan ministeera dhimma alaa Itoophiyaa Ambaasaddar Diinaa Muftii ibsa haala yeroo irratti bitootessa 29 bara 2021 kenneen walitti bu'iinsa daangaa Itiyoo Sudaan ilaalchisee gamtaa Emireetota Arabaa dabalatee biyyoota jaarsummaan rakkoo daangaa furuuf hojjetaa jiran akka dinqisiifatan ibsaniitii jiru. Waraana Itiyoo Sudaan kana ilaalchisuun ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmad torbee darbe keessa ibsa mana maree bakka bu'oota uummataatiif kenneen Sudaan waraanuuf ga'umsa hin qabnu jechuun isaanii yaadatama. Oduu maddeen alaarraa arganneen namichi ajjeefamuu namicha gurraacha hidda dhaloota Afrikaa Joorji Floydin shakkamee yakkicha hin raawwanne jechuun dhaddacha mana murtii irratti waakkatee jira. Intala viidiyoo waraabde dabalatee ragaaleen namoota 4 olii dhiyaachuun ragaa bahanii jiranii maal faatu jedhamee Guyyoo Waariyoo qindeessee jira.
In the United States, the trial has got underway of a white former police officer accused of killing a black man, George Floyd. Yonni boju khadat video warabu malakinin do wama tolchu dadhabu khiyaf difam gafad. Abbo obboleessa abbootiif obboleessi riifaan cufsanyi gurraacha waan ta'aniif jabdu qaad. Intalgan 18 ta viidiyoo jecha namichi gurraacha hidda dhaloota Afrikaa Ameerikaa wagga dabri jeefam waraabde takkan jechuun dhaddachuma murtii irratti dubbaate. Abboo kiyya laayyuu qaacer irra jettanii najjeeftan afuurallee baafachuutti hin jiru. Abboo yaayyuu du'enarra kayin jechoota dhuma namichi gurraachi lame Ameerikaa hidda Afrikaa qab George Floyd dubbat keessa isaan muraas turan. A black man in police custody pleads for help as he struggles to breathe. What do you want? I can breathe. Video daqiiqa 8tiif sekondi 46 Darnell Fraseritiif kaamera bilbilisii miidhama George Floydiitiif poolisii Minneapolis afran dujiyoo sagaliin dura kitab hubba miilaatiif taate waan ajaa'ibsiisoon kallattii miidaalawaa sarra daawwatamaniif jeequmsi kan hordofe Joe Biden Ameerikaa keessatti seena jajjaba Ameerikaan bar 2020 galmeessit keessa isaa muraas turan. Nama kan dhalootisa kutaa biyya Ameerikaa kaab Carolina dir Houston Texas Hojii barbaachaaf jecha waggoota hedduun dur gara kutaa bulchiinsa Minnesota Minneapolis godaanuu isaa dubbatama. Hojjaa qaama sarara haqama qariyyaa kanneen akka Big Giantiif Gentle Floyd jedhamuun kan beekamu namni sabab sijaara takkatti lubbuu fi dhabxooneen. Qarshiin Ameerikaa miiliyoonni $27 olmaatiif kaffalamullee dubbiin isa waan dhumatti hin fakkaatu. Warroota faranjii afran jecha isaatiin matamkeessa kamor misar dhaabbat haganna 45 Derek Michael Chauvin waan kaameraa waraabee addunyaan daawwatti mormachoon. Namtichi qoricha humna olii fudhate lubbuudhaan malee ani jeem jechuun abukaatoo isa waliin ta'ee mormacha jiraachuu isa BBC'n gabaase. The evidence will show that Mr. Floyd died of a cardiac arrhythmia that occurred as a result of hypertension, his coronary disease, the ingestion of methamphetamine and fentanyl. Caamsi 25 bar 2020 diraama daqiiqa 8tiif sekondi 46 kan taltigan 18 waraaboon addunyaan duulmina live yookaan kallattiin daawwat kanaan namoonni hedduu waaqicha Floydiitiin gaddanii namicha akka irra hawuuf kadhatanis poolisiin adiin kutaa Minneapolis kun namichi buusee irra hawdi duunitti badi jechaa dhaqanii achumaan ijjeefamuu nam kanaa taansee uummati bahee poolisiin nam kan ijjeessa akka itti gaafatamu gaafatanis faranjiin kutaa bulchiinsa Minneapolis dubbi balleessuun namichi nam kan ijjeeseef qalchuu yaal duubirra mormiin dhoonaan bulchiinsa Donald Trump poolisii beekuun beekalmi nama buuse mormi irra jete jeesoo jirrariin jechuun uummata qoos Ameerikaa tarma dubbiin baduun uummati uggur coronavirus cabse dhangala'uun sarbees qiyaamaa fakkeessan. The third precinct of the Minneapolis Police Department on fire. Deddaan uummata tadir Minneapolisiitiin itti xeeyyatan tun kutaa bulchiinsa Minnesota dhukirra kaasuun ibiddaan daara baasuun deera Ameerikaan qabda 47 keessa guyyoota baay'eef biyyaaf Donald Trump balatti buusanii ardiila addunyaan qabda hedduu keessa siida faranjootaallee barbadeessan. 300 years after his death, Edward Colston's fall from grace. Amma ji'oota 10 booda poolisiin Big Floyd jeesam dhaddachman murtii irra dhiyaachuun ragaan abbaan langaa irratti dubbifamoo jira. Oolma dhaddachman murtii yeroo lammeessootiif ragaan itti dhiyeeffam kanaan ijoolleen ganna 18 gadi 4 Fraser dabalatee murtii Ameerikaa dura dhiyaachuun akkaataa namni kun itti jeefam waan nam golgoleessa ta'uu raga ba'uu jira. Umri isaanii jiddu galeessa godhachuun akkasumas nageenyi isaaniitiif jecha fuulaaf maqaan isaanii dhaddachman murtiitiif namoota achirratti hirmaatan dura dhoffamoo dhaddachman murtii dura dhiyaatanii akkaataan Gentle Floyditti jeefama baseeraatti manis gareen ittis shakkamaa dubbii jecha nam kana mormachuun ofirra dhowwuu jira. This marks the start of what will be an emotional and fraught few weeks for the family of George Floyd. Oduu maddeen alaa kan biraatiin Niger naannawaa masaraa pireezidantittii dhukaasatu ture jedha miidiyaan France 24 magaalaa guddoo biyyattii Niyaamitti walitti dhukaasa daqiiqaa 30 ture jedhamaa jira. Akka France 24 itti fonqolcha mootummaatu raawwatame. Biyyi Afrikaa lixaa Niger dhiyootana filannoo goote. Filannoo kanaan pireezidantiin duraanii Mohamed Osman mo'atamee jira. Ministeera biyya keessaa kan turan Mohamed Bozuma taayitaa fudhatanii turan. Guyyoota lama booda kakuu raawwachuu fi odoo jiranii kun ta'e. Pireezidantiin duraanii filannoon mo'ataman bu'aa filannoo diduudhaan mana murtiitti kan iyyatan yoo ta'u manni murtii namichuma mo'ateef raggaasise. Mo'atamuu pireezidantii duraanii kana hordofeeti sochiin hidhattootaa kan eegale. Daawwattoota OMN oduuwwan sa'aatii kanaaf qabannee goolabnee jirra qophiileen OMN itti fufuu daawwadhaa.